arrab samne itti diqqaanne waa meeqa nuun jedhanii odoo dhageennu akka naman dhageenneeti bira dabrine odoo diqqaan guddaan kaayoo meeqaa irraa nu maysuudhaan waa meeqa nuun jedhu san tuffannee bira dabrine waa meeqa hojjenne san ammallee abbaan fedhe waan fedhe haasa'u abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu miidiyaan zabana kana dhuunfatu harkaa qaba dhuunfatu deeman abbaan fedhe waan fedhe yoo haasa'e waan kaayeffannee waan yaada kaafne kana waan burumaatii keenya kanaaf kaayoo isiisan itti amannee waan hin dalayna jenne kana dhugaa warri kalee waliin dubbannee walii waadaa seennee waan kanatti waliin oofaa turre warrumaa keessa jiru kana ammallee waadaa san kaayoo mucattiisan hanga dandeenye namni waan harkaa qabu darbate luynaa mitii jette Oromoon waan dandeenyu harkaa dardhabne taani rabbii fi warratti isii kennina warra dhukkubsatee isiin kaayoo isiisan kana waan ta'eef an kanuma jechuu barbaada kaayoo fi yaani mucayyoo tanaa hedduun hundeema yaada haasaallee isinirratti hin guddisu waan kana jabeessinee irratti hayaannu rabbii jecha maatii kanan beeynu oromummaa biyyummaa waliin qabna garuu ammoo mucayyoon tun kaayoo mucayyoon tun irratti duute san hanga dandeen waan qabnuun dunyaa dhabnu yaadaan qabaannu dunyaan bira dhaabannee kaayoo mubaarak ati jette kana maa obboleeyyan isii ka dhukkubsatu ka maatiin irraa isii booyaa warra isiin kalee gargaartu kanallee harka qabatee waliin booyu kana haa gargaarru ilmaan Oromoo dubbiin tun garaan waa nyaattu isii deebisuu eega dadhabne isii waa godhuu fi eega dadhabne isii haga nama du'ee waa gooneef haga isin nama du'ee gargaarre isiillee garuu warra isiin jecha isii yaalu isii jaalataa turte san warra isiin ammoo gargaarataa turte san hanga dandeenyu haa gargaarru isiniin jedhaa dhaamsi kiyya kanuma galatooma walfaadhaa warroonni mana kana keessa teettaniillee yaada kanallee ifaajjanii asiin geettan hedduu galatooma isiniin jedha carraa biraa akkuma mubaarak jedhe san walitti deebinee waan kana itti xiyyeeffannee haa yaannu isiniin jechuu barbaada. Artist yaada dabalataa qabaata nama bu'een wutti dubbadha. Maaster fa. Yaada dabalataa qabu. Sagaleetti inni dhagamtii miyaasaa akka ture. Biifoolee ni dhagamti sagaleen ta'e. Maali sagaleen keessatti dhagamaadha. Arsoomni qorsooma jedhanimi. Arsiin danee qabamitti ture akkaataa danee si biratti argeera nama gochaa ta'uu ka'e jechuudha. Maa inni barbaachisummaa waa hundumaa mucawoo sanillee fitti fiddee barbaachisummaa hundumaa maallaqa illee kiisaa baaftee aga dhumaan hojii dhaabachuu keessatti. Simbeeku waan taateef nama jechuun nama gochaati namni jechaa baay'eetu jira waan taateef rakkoon qabu akkuma raammoon dhoqqee irraa uumamtu namoonni namarraa uumamanii akka dhoqqeetti namarraa uumaman baay'een akka jiran beekuu qabna nuti waan baay'ee argaa jirra waan taateef namoota nama ta'anii akka saree dhaltuufitti yaa oolantu jiru kana hunda dandamatanii deemuun immoo namummaa nama gaafata. Gatiin nama jabaas gochaan madaalama waan taateef jabina guddoo si biratti argee namarraa galata eegeeti miti namni waan gaarii ka godhu rabbirraa galata eegeeti seenas si galateeffata waan taateef galatoom isin jechuu baay'ee barbaade osoo hin taane seenas si haa galateeffatu hundumtuyyuu rabbirraa raahimata argachuudhaaf gaarummaa hojjechuun ufiif jecha namaafi miti gaarummaa hojjechuun ufiif jecha namaafi miti akka namni namaan taane namni nama godhus akka jiru arguun gaariidha silas ka dhoobate bishaan barbaada ka dhukkubsate dawaa barbaada kan beela nyaata barbaada kan gabruume bilisummaa barbaada ture tokko taanee bilisoomuu dadhabnu lama taanee sadi taanee rakkataa keenya gargaarullee dadhabaa jirra jechuudha sababa nama keenyatiif nama keenya jechuu hin dandeenyu namoota afaan Oromoo beekanii akkaataa hin qabne akka hin qabne jechuudha kanaaf obbo Boja Xaafaa Naggasaa Kuutirraa bayi Oye, network nu qabeera kwaadha deemi. Guyyaa sitti meen jira miti wajjin dubbannee jirra waan taateef akka keenya akka maleedha akka itti jirru akka malee ta'uus akka namni keenya itti jiru akka malee ta'uus akkaaf akka maleettis immoo walitti dhufnee jirra waan taateef finfinnee isin bira dhufuu dhabuu kiyyatti yaada natti hin badinaa jechuu barbaadena akkuma jirutti bakka jirutti waan yaadii bilisteeyyuu nagee tiraanispoortii qopheeffataniitu makiinaa wanni si rakkisuu yoo jiraate nutti himaa neetwoorkii sirreeffadhuuti
wanni isin rakkisu yoo jiraate wanni nu atattamaan isin qaqqabsiisu yoo jiraate maallaqa yoo kacarraa tiraanspoortii wanni isin rakkisu jiraate nu himaa ammaaf. Yaala akkuma jenne yaala obbolaa keenya isin jettanii tun taanee isin nu kadhattanii miti waan qabnurraa birrii 1,000 taatu 500 taatu waan qabnurraa hin deeggarraa obbolaa keenya warraa dhukkufatanii mana jiranu obboleettiin keenya jaraaf jecha dhattee bakkeetti hafte. Isa waadaa ofitti fudhannee jirra guyyaa tokko sagantaa qabnee gadda kana keessaa ba'aatii isin deeggarsiifna. Amma immoo tiraanspoortii yookiin wanni isin rakkisu yoo jiraate ammas isinii wajjin jirra akkasii miti ijoollee. Konkolaataa hin beekna konkolaataan qabdan yoo wanni isin rakkisu jiraate dhagee nutti mi'aati. Tole ish. Konkolaataa waan tokko wanti isin rakkisu yoo jiraate nutti maati. Seenfa boleettii keenya galfannee kaane naannoodhaan ga'uudhaaf wanni nu rakkisu tokko hin jiru. Ijoolleen as jala jirtan immoo manas fooloo godhadhaa akkaawuntiin kiyya inni kaan akkuma isin beektanu waan isin dhibu dhimmuma baay'isee irratti kan inni tokko riippoortiin irratti godhame isin agarsiisa bayyaa. Takkaa nama rabsee miti. Takkaa nama rabsee akkaawuntiin koo riippoortiin hin taane. Anis nama rabsee hin beeku. Dhimmuma baay'isee kana irratti akka jira riippoortii irratti godhan har'aan sin agarsiisa jechuudha. Ilaala. Viidiyoo ani namicha shakkamaa sanaa fi obboleettii keenya arrabsamnee itti xiqqaannee waa meeqa nuun jedhanii odoo dhageenyu akka nama hin dhageenneeti bira dabrine odoo xiqqaan guddaan kaayoo meeqaa irraa nu maysuudhaan waa meeqa nuun jedhu san tuffannee bira dabrine waa meeqa hojjenne san ammallee abbaan fedhe waan fedhe haasa'u abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu miidiyaan zabana kana dhuunfatu harkaa qaba dhuunfatu deeman abbaan fedhe waan fedhe yoo haasa'e waan kaayeffannee waan yaada kaafne kana waan burumaatii keenya kanaaf kaayoo isiisan itti amannee waan hin dalayna jenne kana dhugaa warri kalee waliin dubbannee waliin waadaa seennee waan kanatti waliin oofaa turre warrumaa keessa jiru kana ammallee waadaa san kaayoo mucattiisan hanga dandeenye namni waan harkaa qabu darbate luynaa mitii jette Oromoon waan dandeenyu harkaa dadhabne taani rabbii fi warratti isii kennina warra dhukkubsatee isiin kaayoo isiisan kana waan ta'eef an kanuma jechuu barbaada. Kaayoo fi yaadni mucayyoo tanaa hedduun nuun deema yaada haasaallee isinirratti hin guddisu waan kana jabeessinee irratti haa yaannu rabbii jecha maatii kanan beeynu oromummaa biyyummaa walitti qabna garuu ammoo mucayyoon tun kaayoo mucayyoon tun irratti duute san hanga dandeen waan qabnuun dunyaa dhabnu yaadaan qabaannu dunyaan bira dhaabannee kaayoo mubaarak ati jette kana maa obboleeyyan isii ka dhukkubsatu ka maatiin irraa isii booyaa warra isiin kalee gargaartu kanallee harka qabatee waliin booyu kana haa gargaarru ilmaan Oromoo dubbiin tun garaan waa nyaattu isii deebisuu eega dadhabne isii waa godhuu fi eega dadhabne isii haga nama du'ee waa gooneef haga isin nama du'ee gargaarre isiillee garuu warra isiin jecha isii yaalu isii jaalataa turte san warra isiin ammoo gargaarataa turte san hanga dandeenyu haa gargaarru isiniin jedhaa dhaamsi kiyya kanuma. Galatooma walfaadhaa warroonni mana kana keessa teettaniillee yaada kanallee faajjanii asiin geettan hedduu galatooma isiniin jedha. Carraa biraa akkuma mubaarak jedhe san walitti deebinee waan kana itti xiyyeeffannee haa yaannu isiniin jechuu barbaada. Artist yaada dabalataa qabaata nama weenezee wutti dubbadha. Maaster fa. Yaada dabalataa akka qabu. Sagaleetti ani dhagamtii miyaasaa akka ture. Biifoolee ni dhagamti sagaleen ta'e. Maalli sagaleen keessatti dhagamaadha. Arsoomni qorsooma jedhanimi. Arsiin danee qabamitti akkaataa danee si biratti argeera nama gochaa ta'uu ka'e jechuudha. Maa inni barbaachisummaa waa hundumaa mucawoo sanillee fitti fiddee barbaachisummaa hundumaa maallaqa illee kiisaa baaftee aga dhumaan wajji dhaabachuu keetitti. Simbeeku walbeeyni waan taateef nama jechuun nama gochaati. Namni jechaa baay'eetu jira waan taateef rakkoon qabu. Akkuma raammoon dhoqqee irraa uumamtu namoonni namarraa uumamanii akka dhoqqeetti namarraa uumaman baay'een akka jiran beekuu qabna nuti.
waan baay'ee argaa jirra waan taateef. Namoota nama ta'anii akka saree dhaltuufitti yaa oolantu jiru. Kana hunda dandamatanii deemuun immoo namummaa nama gaafata. Gatiin nama jabaas gochaan madaalama waan taateef jabina guddoo si biratti argee namarraa galata eegeetii miti namni waan gaarii ka godhu. Rabbirraa galata eegeeti. Seenas si galateeffata waan taateef galatoomisin jechuu baay'ee barbaade osoo hin taane seenas si haa galateeffatu. Hundumtuyyuu rabbirraa raahimata argachuudhaaf gaarummaa hojjechuun ufiif jecha namaafi miti. Gaarummaa hojjechuun ufiif jecha namaafi miti. Akka namni namaan taane namni nama godhus akka jiru arguun gaariidha. Silas ka dhoobate bishaan barbaada. Ka dhukkubsate dawaa barbaada. Kan beela'e nyaata barbaada. Kan gabroome bilisummaa barbaada ture. Tokko taanee bilisoomuu dadhabnu lama taanee sadi taanee rakkataa keenya gargaarullee dadhabaa jirra jechuudha. Sababa nama keenyatiif. Nama keenya jechuu hin dandeenyu namoota afaan Oromoo beekanii akkaataa hin qabne akka hin qabne jechuudha. Kanaaf obbo Boja Xaafaa. Naggasaa. Uutirraa bahi. Oye, networking nu qabeera kwaadha deemi. Guyyaa sitti meen jira biti wajjin dubbannee jirra waan taateef akka keenya akka maleedha. Akka itti jirru akka malee ta'uus akka namni keenya itti jiru akka malee ta'uus akkaaf akka maleettis immoo walitti dhufnee jirra waan taateef Finfinnee isin bira dhufuu dhabuu kiyyatti yaada natti hin badinaa jechuu barbaadena. Akkuma jirutti bakka jirutti waan yaadii bilisteeyyuu nagee tiraanispoortii qopheeffataniitu makiinaa wanni isin rakkisu yoo jiraate nutti himaa neetwoorkii sirreeffadhuuti wanni isin rakkisu yoo jiraate wanni nu atattamaan isin qaqqabsiisu yoo jiraate maallaqa yoo kacarraa tiraanispoortii wanni isin rakkisu jiraate nu himaa ammaaf yaala akkuma jenne yaala obbolaa keenya isin jettanii utuu hin taane isin nu kadhattanii miti waan qabnurraa birrii 1,000 taatu 500 taatu waan qabnurraa hin deeggarraa obbolaa keenya warraa dhukkufatanii mana jiranu obboleettiin keenya jaraaf jecha dhattee bakkeetti hafte. Isa waadaa ofitti fudhannee jirra. Guyyaa tokko sagantaa qabnee gadda kana keessaa bahaati isin deeggarsiifna. Amma immoo tiraanispoortii yookiin wanni isin rakkisu yoo jiraate ammas isinii wajjin jirra. Akkasii miti ijoollee. Konkolaataa hin beekna konkolaataa hin qabdan yoo wanni isin rakkisu jiraate dhagee nutti mi'aati. Tole ish. Konkolaataa waan tokko wanti isin rakkisu yoo jiraate nutti himaati. Seenfa boleettii keenya galfannee kaane naannoodhaan ga'uudhaaf wanni nu rakkisu tokko hin jiru. Ijoolleen as jala jirtan immoo manas fooloo godhadhaa akkaawuntiin kiyya inni kaan akkuma isin beektanu waan isin dhibu dhimmuma baay'isee irratti kan inni tokko riipoortiin irratti godhame isin agarsiisa fayyaa. Takkaa nama rabsee miti. Takkaa nama rabsee akkaawuntiin koo riipoortiin